Ajjechaan gaggeeffame yaa'u shiraan raawwatame. Isii tanarratti uummanni isinirraan bitatu. Hin fakkaanneetii fakkeeffadhaa jechuu barbaada. Dhimmi araaraa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Araarri kun araara milkaa'u ta'uu qaba. Araara galma ga'u ta'uu qaba. Araara kanatti Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa jira. Mariin gaggeeffamaa jirti. Mariin tun milkiin akka dhumtu. Mixaaqni manaa goggogee jira. Boolliti manaa goggogee jirti. Ficaan mana hin jirtu. Nyaanni mana hin jiru. Hinusnu nulaallatti. Nutis isaanis nuyi isaaniif sagalee taanee isaaniif qabsaa'uudhaaf jiruu fi jireenya keenya dhiisnee wanni asitti aarsaa taanee hanga ajjeechaatti reebamaa turree fi akka rabbiitiin as ga'u jirruuf tanaaf jechuudha. Kan baankiin naqu jirus baankii sinqeetti naannoodha. Kan keellaa karaarra kaa'es naannoodha. Haqa uummata keenyaa dubbachuu irratti fayyadama uummata keenyaa dubbachuu irratti wareegamuu yoo barbaachise gantaa uummata keenyaarra wareegamuurra if booda bulummaa fi jaalalaa bakka jirtanittis naa ga'u. Akkam jirtan soomana keessa dhufuuf yaallee turre soomana inneet irraa hafne yeroo hedduu dhufuudhaaf karoorfannee dhufuun haalli nu mijoonne har'ammoo guyyaan isaa ga'ee gaazaa Arabbi jee malee taatu kunoo dhufnee jirra bagana gaan jiraattan hundi keessanuu onneerraa isin jaaladha Rabbi jecha isin jaaladha karaa qophii teenya ta'arraatti deemna ajandaa lama moo sadii qaba ajandaan duraa kan naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ta'uudhaan hojjechaa ture kaleessa ajjeefamuun isaanii beekama. Ajjechaa isaa san irratti dhaabbatamee gadda namuttu dhagame namu gadda isaa dhageessisaa ture. Diraamaan ajjechaadhaa kun kan raawwate achumatti lafa dhaloota isaa irratti inninis kan du'e achumatti. Saniifuu kaleessa gadda nu dhagame namu bifatti fakkaatuun dhiyeeffachaa ture maatii isaatii fi ijoollee isaa akkanumatti uummata hundaafuu jajjabina hawwina. Kan sanirraa hafe immoo ibsa kaleessa feesbuuka kiyya irratti ani gadhiisee namoonni akka hin taanetti bakka hedduutti haala hin taanetti itti fayyadamaa jiranii isii sanirraa iftooma godhuun barbaachisaa ta'ee maqaa argameef. Ajjechaan gaggeeffame yaa'u shiraan raawwatame. Shirri raawwate qaama raawwate qaba. Waan raawwateef qaba. Shira raawwatame kanammoo biyya teenya keessa shirroonni kanaa kun guutumaa guututti dhaabbachuu qaba ejjennoo keenya. Haa ta'u immoo kaleessa gizeen feesbuuka kiyya irratti ani maxxansu diraamaa ajjechaa kana dadhabannee jirra dhugaadha. Namoonni tokko tokko immoo galii siyaasaa dhuunfaa mataa isaaniitii jecha waan nuti hin je'in waan ani hin je'in gara isaaniif fakkaatetti fudhatanii jiranii waan ana asirratti barreessee gadi dhiisu itti gaafatamummaan akkaanan itti yaadee barreesseef itti gaafatamummaan kiyya. Namni immoo akkaataan inni itti hubatu mataa nama hundaa keessa seenee isa hubachiisuu maqaan hin dandeenyeef san abbaadhaatu itti gaafatama akkatti inni hubate. Abbaa hubatu saniitu akkatti hubate beeka. Saniifuu gadda ka ibsine kanaa wajji wal qabatee namni maqaa isaa kaasee kaleessa achirratti barreesse rakkoolee naannoo Oromiyaa keessa turte irratti warra ajjechaadhaaf fi iddoo adda addaatti yeroo adda addaa ajjecha adda addaatiif nurratti hojjechaa turan maqaa turaniif osoo nulleen duunee warri kun biyyeen isinirraa sablattu mun jechuurraa if boodan deebi'an tan jettu kan ibse jechuudhaan. Kan sanirraa hafe immoo Addisuu Aragaa Kitteessaa naannoo Amaaraa dhaqeeti ajjechaa san naannoo Amaaraatti raawwatee kan jedhe annarraan baane namni immoo akka fedhe fudhachuu mirga isaati tunnan ilaallattu jechuudha. So namoonni akkas fudhatee irraa deemaa ture sirriidhaa miti san akka sirriituuf iftoomaaf finxaaleeyyiidha finxaaleeyyii irra qabsaawaa turre duris irra qabsaawaa turre ammas irra qabsoofna ilaa eessatti seenaan keenya beekamaadha qabsoon teenya beekamaadha. Warri tana dabsatee galii siyaasaa jibbaa siyaasatii fi dhugaa nuti uummata keenyaa jecha qabsoofnuuf kara biraatti nuufi uummata keenya walitti buusuudhaaf shira xaxaa jiru uummanni waan nuti taane beeka. Murannoo nuti qabnu beeka. Ejjennoo nuti qabnu beeka. Jaalala uummata keenyaaf nuti qabnu beeka. Isii tanarratti uummanni isinirraan bitatu. Hin fakkaanneetii fakkeeffadhaa jechuu barbaanna warra akka malee tubateef. Tan sanirraa hafte immoo shirri kan raawwate achitti abbaa raawwatee fi kan raawwate san yeroo isaa gizee ga'e mootummaan ifa gooti
sansani irratti dhaabbatu jechuudha. Iftoomaaf akka barbaachisaati. Warra Amaaraatiif illee akkanumatti dhaamsa qaba jechuudha. ትላንትና እኔ በፌስቡክ ላይ ለጠፍኩት መልእክት ገሎ ማልቀስ ቋቅ ብሎናል። አው ቋቅ ብሎናል። ማንንም የሰው ልጅ መሞት የለበትም። ማንንም ቢሆን እኙዩ ታናንዱ እንቀው የሆነ ሆኖ ግን ያንን ለፖለቲካ ፍጆታ አንዳንድ ሚዲያዎች በግላቸውም ይሁኑ በተለያዩ በተቀናጁ ቦታዎች በቲክቶክ ላይ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ለግል ፍጆታቸውና ለፖለቲካቸው እንደሚያመቻቸው እኔ ያላልኩትን ቃል በማጠፍና በመጠቀም ሲያዟዙሩ ተመልክቻለሁ። ይህን ከግልጽኝነት አኳያ ትክክል እንዳልሆነ ለመግለጽ ነው። እኔ ተናገርኩት ሞት ቋቅ ብሎናል። አው ቋቅ ብሎናል። ስማቸውንም እዛ ላይ ያነሳሁት አቶ የተከበሩ አዲሱ አረጋ ኪቴሳ በነበረው ኦሮሚያ ውስጥ ችግር እኛን ለማስገደል ጥረት ሲያደርጉ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ ነው። መረጃውን አለን እናውቃለን። ከዛ የተነሳ እኔ በሞት እንኳን አፈሩን ያቅልል ነው የሚለኝ አዲሱ አረጋ ኪቴሳ ነው እንጂ ያልኩት አዲሱ አረጋ ኪቴሳ አማራ ክልል ሄዶ ሞቱን አቀናይቶ ግድያውን ፈጽሟል የሚል ቃል ከኔ አልወጣም። ስለዚህ የኔን ቃል ያልሆነ ተጠቅማችሁ በተለያየ ቦታዎች ለማስረጃነት የምትጠቀሙ የተለያያችሁ የሚዲያ አካሎች ቃሉ የኔ አይደለም የናንተ ነው። እኔ ቃሉን የተጠቀምኩት ፌስቡክ ላይ ያለ በዛ መልኩ እንድትወስዱ ግልጽኝነቱን ለማምጣት ሱማ ኦሮሞ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ቲቪ ሞቱማ ኢዱት ገገፈማ ጅሩ አራር ኩን አራራ ሚልካው ተውቀባ አራራ ገልመገው ተውቀባ አራራ ኦቦሌየን ወልቲ ፈየን ተውቀባ አራራ ሎሊ ረሳስኒ ኦሮሚያ ከይሳ ዳበቱ ተውቀባ አራራ ኦቦሌየን ከኛ ኦሮሞዳ ከናኖ ወለጋ ከይሳ ጅራተን አፍረኑ ከንጉጂ ከንቦሮና ከይሳ ጅራተን ሁንዲኑ ኦሮሚያን ጉቱት ተስገቦይቴ ለፈነገ አራራ ከናፍ ዋን በርባችሱ እንደ ወሬገመ በርባችሱ እንደ ቃምኒ መሬቱ ጅሩስ ቃምኒ ቃማ አዳዳ ለሜንስ ደገር ሁንዲኑ ቱምሰ በርባችሱ ወሬገመ በርባችሱ እንደ ጎኔ ኦቦሌየን ከኛ አራራ መኒ ፈያን ዱፍቴ ነገኝ ኦሮሚያ ረምር ከናዬ አካኒ ፊ አራሪ ኩን ዱመቱ ኦሮሞን ሁንዲኑ ከረ ሁንደራ ቱምሱ ደቀባይቹ እሲ ተነዋላፍቱ ትላሊና ኦቦሌየ ወለጀሱን ኦቦሌየ ወልገቱን ቡአኑ ፊትን ቆጥ አራሪ ቶኩማን ኦሮሞዳ ጭሙ ደቀ ቶኩማን ከኛ ኢቲቱ ደቀ እሲ ተነረት ጭምነ namni hundinu qaamni hundinu bakka jirurraa tumsa gaggeessuun barbaachisaadha. Misoomsonni paarlaamaa gargara qabsoo gargara godhaa turan. Gaaffii adda addaa namoonni adda addaa mana marii keessatti dhiyeessaa turan. Araarri kun akka dhufuuf dhiibbaan gargara bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa turte. Amma immoo araara kanatti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jira, mariin gaggeeffamaa jirti, mariin tun milkiin akka dhumtu Oromoon itittitee dubbii tana karaa araaraatti, karaa nagayaatti akka deemuu fi biitti teenya biyya nagayaa biyya misooma irratti ceetu akka taatu namuu irratti tumsu namuu tanaaf waardiyaa dhaabbachuu danda'uu qaba. Tan jettu dhaamsa qabnaa jechuudha. Kan biraa kan jimaadhaan wal qabate. Jimaan harargeedhaaf lubbuudha. Jimaan ilmaan harargeetiif jiruudha. Jimaan ilmaan harargeetiif waa hunda. Jimaadhaan ala naggada jimaatiin ala ummanni harargeedhaa jiraachuu hin danda'u. Qonnaan jiraataa keenya jiraachuu hin danda'u. Roorroon gabayaa jimaa irratti deemaa jirtu qaama kamii fi akkamitti akka deemaa jirtu beekamaadha. Keellaaleen bakka hunda dhaabbatanii keellaan dhaabbatu kun qonnaan jiraataa keenya akka isaan gabayaa hunda irratti hin milkooyne taasisuu irratti hojjechaa jiran jechuudha. Kasaaraa gurguddoo irratti isiin tun keellaaleen kun hundinuu koo qabu. Qaratni qarshii 17 ta'amee kaayame kunis sirraa'uudha qaba jechuudha guutumatti. So walaba ta'ee uummanni keenya naggada isaa barbaachisu irratti naggadachuudha qaba. Naggada isaa barbaachisu irratti naggadachuu qaba. Jimaan baala yoo gabayaan baane ni xoolaqa. Haadha irra taa'uun ta'u muramuu qaba. Hogguu murame keellaa 3 4 bakka 5 bakka 6 bakka 7tti yoo gurguramaa ka'u oolu taate bu'aan hin dhufuu jechuun uummata keenyaaf. Uummanni keenya jimaa muree kan oliif irraan kafalle gabayaa dhaqeeti booda oliif irraa kafalee ficaa bitatee jireenya bitatee manatti deebi'aa jechuudha. Dubbiin jimaadhaa nu biratti dubbii fooyyee dubbii layyooti dubbii lubbuudhaati uummata keenyaaf. Isii tanaaf ammaas sodaa tokko malee qabsaawaatis jirra irrattis qabsaa'uu teenya jechuudha. Kan biyya keessaa jimaan kootaa ja'amee kaayame guutuutti ka'uu qaba. Kan biyya alaatis kootaa ja'amee kaayame guutuutti ka'uu qaba.
abbaan magaalaa biyya alaatti qopheeffatee jimaa isaa karaa biyyaa galchate warra biyya alaatti wajjin naggatate karaan isaaf walabatee banamee jimaa kana naggadachuu danda'u qabaa jechuun manni keenya. Amma immoo gabayaan cabtee jirti. Keellaan bakka jirru dhaabbata. Kiiloo takka qarshii 17 kafalchiisan. Keellaa tokkotti kafalanii silaa hundatti kafaluu baatanii keellaa hundarratti gatiidhaan wal sassaabamaa jechuudha. Kun uummata keenya hisaaba malee jireenya hammeessee ummanni keenya beelaaf saaxilamee beela takkaan argin qonnaan jiraataan jimaan jiraatu rakkoo takkaan mudachaa jira jechuudha. Isii tan ammoo mootummaan dhageettii fudhatee tarkaanfii silaa jimaan biyya keessaa akka ka'u kan jettu xalayaa barreessanii jiran. Xalayaan san dhibbatti lafa buutee hojimaata irratti jijjiiramtee jirtu jechuun mallee. Isiin tun hojiirra jijjiiramu qabdi. Kootaan biyya keessaa akka ka'u qofa osoo hin taane kootaan ala deemullee ka'uu qaba. Magaalaa bilisaa ta'uu qabdi. Keellaaleen kararra dhaabbatan hundi qonnaan jiraataa keenyaaf walaba ta'uu qaba. Uummanni jimaasaa oomisha isaa fudhatee bakka silaa gurguratu geessatee abbaan silaa daldaalu sanirraa qaraxa mootummaan barbaadu fudhachuu danda'u. Gara biraatiin doolaara silaa mootummaan argachuu qabdu mootummaan dhabaa jirti. Uummanni keenya gadadoo tana keessatti akka badatti rakkachaa maqaa jiruuf uummata keenya kana mootummaan dhageeffattee qalbii kannitee fi xiyyeeffannaa kannitee fi uummanni keenya walabaan jimaa isaa magaalaa isaa baafatee akka gurguratu taasisu irratti shoora barbaachisu hatattamaan mootummaan tarkaanfii barbaachiftu tanarra fudhachuu qabaa jechuudha. Tana waan if booda irratti hin jenne jechuudha. Guutumaa guututti jechuudha. Hawaasni keenya dhihanni isaa isii tana. Hawaasni keenya jiruun isaa tanarra rarraati. Hawaasni keenya tanaan ficaa bitata. Hawaasni keenya kanaan gaaza bitata. Tanaan ifaa ibsata. Uummata qonnaan jiraataa dhiqatee akka namaatti hin jiraatin ganamaa galgala ooruu isaa keessatti faantaan qotee hoomishee gabaatti dhiyeeffatu gabayaa san dhoorkanii qaraxatti ol kaasanii jireenya itti balleessanii akka uummanni keenya uummata kaanuu hin milkooyne uummata keenya taasisuun khasaaraa guddaadha jechuudha. Isiin tun dhaabbachuu qabdi. Qaamni dhimmi ilaallatu kan federaalaatis, qaamni dhimmi ilaallatu kan naannoo Oromiyaatis, qaamni dhimmi ilaallatu kan godinaatis dhimma kana irratti hojjechuudhaan uummanni keenya guutuutti walabatee dhimma kana irratti akkaanii fi gabayaa isaa jimaa isaa geeffatee jireenya isaa moota. Uummanni kun waan mootummaan gaafatte takkaa dideen beeku. Buusii mootummaan gaafatu takkaa dhorkateen beeku. Tan qabne irraa mootummaa cinaa dhaabbata. Xiqqoo hanga guddootti, lilmee hanga gaalaatti jibbaa mootummaaf qabu uummanni keenya hin qabu. Mootummaa isaa ni jaalata. Mootummaa isaa cinaa ni dhaabbata. Uummata akkana mootummaa fudhatee mootummaa isaa cinaa dhaabbatee muummicha ministeeraa fudhatee paartii fudhatee cinaa dhaabbatee halkanii guyyaa ilmaa hanga sangaatti maallaqarraa hanga lubbuutti mootummaa gargaaru kana uummanni keenya kun walabatee magaalaan daldala isaanii banamtee isaaniif dalaguu danda'u qabaa jechuudha. Waan dhaben qabu uummanni waan mootummaan gaafate tadideen qabu mootummaan ammoo uummata kana dhageeffachuu qabaa jechuudha. Arra sadaqaa kadhachaa jiran daandii irra bahanii jiran jireenya dadhabanii jiran ilmaan mana barnootaatti ergachuu dadhabanii jiran ifiif jiraachuu dadhabanii jiran mixaaxni manaa goggogee jira boolliti manaa goggoydee jirti ficaan manan jirtu nyaanni manan jiru uummanni keenya gadadoo badoo takkaa jireenya isaa keessatti harka hin beekne harkaa jiraa jechuudha. Eenyuuf usna eenyu sodaaf callisna. Haqa abbaan si lolateen fudhanne namni mureesii kan nun jiru mirga fi gaafachuun mirga fiitiif qabsaa'uun ammaas yakkaa miti. Kara nagayaatiin jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya kanarratti tokkoome keessattuu Oromiyaa keessa jiraattu bakka feete jiraattu hundi tokkummaadhaan uummata kanaaf tumsuu danda'uu qabnaa jechuudha. Sagalee tokkummaatiin. Keessattuu Harargeen tokkummaasii eenyu caala yoom caala cimsattee itittee faayidaa fi fayyadama uummatee fi irratti milkaa'uu danda'uu qabdi. Yoo laalte uummanni keenya dildila qabu dildilli isaa hojjetamu ni jiga. Qabisi diimoo yoo laalte maanta na jaarame jani jiga. Yoo laalte uummanni aanaa baabbilee ifaan qabu
baatii irraa guyyaa lama guyyaa sadii torbaanii irraa guyyaa takka harkata aanaa cinaaqsan yoo ka fudhattu taate ummanni nageenya hin qabu galgaluu ganamuu ajjechaatu jira du'aatu jira aanaa gursum yoo ka fudhattu taate ummanni keenya nagaa hin qabu boraalee irratti lafa irratti wal ajjeesuutu jira buqqee jira ummanni keenya kadhachaa jira rakkachaa jira ummata jaalatee nu filatee mootummaa jaalatee mootummaa fudhatee paartii isaa fudhatee waan mootummaan ja'uun hunda cinaa dhaabbatu ummata ganamaa galgala mootummaa isaatiif ajajamu buusii mootummaan gaafattu hunda manatti itti dhaqanii irraa guuran kan taqabuun qusanne kana jireenyi isaa fooyya'ee fi qaala'umsi jireenyaa irraa gad xiqqaate ganamaa galgala tadafkee hurkeen tasaaqatee qoteen tagaggodhatee dongoreen lafa gaggodhatee dongoru san ummata keenya mataa ol qabachiistee deemsisuu danda'uu qabdi jechaadha. Wanni ummanni keenya gadi godhatee dachii tiraakteeriin hin qotu bar ummanni keenya gaggodhatee haqaafaan qota. Wanni ummanni keenya gaggodhatee haqaafaan qotuuf ol godhatee mataa ol qabatee jiraatee mataa ol qabatee tarkaanfachuuf. Harargeen takkaa kadhatteen beektu. Tunnaannummaadhaa miti. Yoo rakkoon Booranatti mudatte hin usnu nu laallatti dhimmichi. Yoo rakkoon Guujitti mul'atte hin usnu nu laallatti dhimmichi. Yoo rakkoon Jimmatti mudatte hin usnu nu laallatti dubbitti. Yoo rakkoon Wallaggatti mudatte hin usnu nu laallatti dubbiin. Yoo rakkoon Shawaa Salaalee keessa mudatte hin usnu nu laallatti dubbiin. Yoo rakkoon Oromiyaa guutuu keessa mudatte hin usnu nu laallatti. Nutis isaanis nuyi isaaniif sagalee taanee isaaniif qabsaa'uudhaaf jiruu fi jireenya keenya dhiisnee wanni asitti aarsaa taanee hanga ajjeechaatti reebamaa turree fi akka rabbiitiin as ga'u jirruuf tanaaf jechuudha. Warri nu jeesuu hin danda'in warri rabbii urmii nu dheereessee amma nu tursiise ummata keenya kana gadadoo keessaa baasnee ummata keenyaaf sagalee ta'uu nu dhorkuu hin danda'ani jecha. Inuma hin danda'an. Tanaafuu ummanni keenya gadadoo guddoo keessa jira. Qaraxa kana kan kaa'e federaal hamiti naannoodha. Kan maallaqa guuraa jirus naannoodha. Kan baankiin naqu jirus baankii Sinqeetti naannoodha. Kan keellaa karaarra kaa'es naannoodha. Saniifuu kan keellaa karaarraa kaasuu qabus naannoodha. Kan Sinqee achi kaa'ee maallaqa guuru san dhaabuu qabus naannoodha. Ka ummanni keenya akka walaba ta'ee jimaasaa magaalaa geeffatu roorroon takka karaarratti itti mudanne godhuu qabus naannoodha jechuudha. Dadhabate ummanni qarshii 17 kafaluu hin danda'u. Kiiloo 1000 yoo geesse meeqa kafaluu deema jechaadha. Kiiloo 2000 yoo geesse meeqa kafaluu deema jechaadha. Dadhabatee jira jechuudha jireenya ummanni keenya. Osoo laallee garuu ummata keenya kabeelawee daagarraa buqqee ummata keenya kabeelawee daagarraa alabbahee kadhatu osoo laallee garuu garaatti jabaannee calitti jennu hin qabnu jechuudha. Tanaaf dubbanna. Tanaaf barreessaa baanees. Tanaaf ammaas dubbachuu jira. Borullee dubbachuu irraa boodan jennu jechuudha. Warreen waan kanarra qabsaa'uudhaan ganamaa galgala hojii godhatte akka Sheekh Abbuutti ijoolleen Oromiyaa keessa jirta hundinuu ilmaan Oromoo naannoo hunda jirta kan sagalee taatanii waan kana qonnaan jiraataa jimaan jiraatu kanaaf sagalee taatanii qabsooytanii hootaan biyya keessaa kun akka ka'u taasistan hundinuu Rabbiin zajaa keessan isinaa kafalu galatoomaa isiniin jennaa jechuudha. Maqaa uummata keenyaatiin. Ammoo qabsoon hin dhumanne. Xalayaan barrooyte hojmaata irratti yoon deebine hin taatu jechuudha. Kanaafuu hanga xumuratti keellaaleen hundi fe'ee gatiin qaraxaa karra taa'e jimaa baala amma ooruudhaa gizee muree fidu baalaa hojii muree fida baalaa hojii mizaana. Baalli kun hangam takkatti mizaana qonnaan jiraataa kana. Qonnaan jiraataan kun magaalaa geessu jira malee biyya keessa oofachuutti hin jiru. Biyya alaa oofutti hin jiru. Ka biyya keessa oofatu tottolchateeti oofata eega duruu qaraxame booda. Ka biyya alaa oofus tottolfateeti ture. Isiin tun jijjiiramtee walaba ta'uu qabaa jechuudha keellaan guututti. Saniifuu qonnaan jiraataan ooruu isaarraa wanni wanta fidee asirratti rakkatee fi cinqatee fi rakkoo keessa seenuuf hin jiru jechuudha. Dadhabate uummanni keenya wullittaawee dadhabate humnaaf dadhabate diigamee jira jechaadha.
isi tanaaf tumsa ammallee ta'uun akka itti fufu akka hin dhaabbanne qabsoon tun akka itti fuftu miilanumaan dhaabbanna nuti immoo qabsoo tana guutuutti dhaabuuf akka hin teenye hanga bu'aan uummata keenyaaf mirkanaa'utti waan uummata keenyaa tolaa irratti haqa uummata keenyaa dubbachuu irratti fayyadama uummata keenyaa dubbachuu irratti wareegamuu yoo barbaachise dantaa uummata keenyaa irra wareegamuu irraa if boodan jennu jechuudha. Isiif qabsaa'u jecha jiruu qananii dhiisnee gallee as jirraa jechuudha. Teenyaafi miti. Hogguu uummata qabsooftuuf qabdu. Tana keessa qabsaa'eetiin jireenya isaa jijjiireettu qabdu haayoo qabdaa jechuudha. Du'an sodaattu. Roorroon sodaattu. Reebamuun sodaattu. Tanaaf kutannoo fi murannoodhaan roorroo adda addaa tanurra deemtu. Ta nama keenyaan nurra deemtu. Ta ergamtoota keenyaan nurra deemtu. Ta ergamtoota jaraatiin nurra deemtu. Ta gamasii gamanaan nurra deemtu hunda halloo qocaa qabaannee dandeenyee keessa fullaanee onniyaa jirruuf haqa uummata keenyaa, du'aa'ii uummata keenyaa, du'aa'ii haadholee teenyaa, du'aa'ii maatii teenyaa dhugaa nuti qabannee yaanu saniitu akkana jabeessee nu oofaa jira jechuudha. Tuniif booda ni deebiti abadaniif feetu hin deebitu. Irraa sodaannee booda deebinaan abadan. Ummata abdannuu qabnaa jechuudha. Ummata laalannuuf qabna. Ummata jireenyi isaa jijjiiramuu qaba jennee guutuutti qabsoofnuuf qabnaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa guutuutti keellaalee achirra taa'e guutuutti akka kaasu qaraxa jedhee karaarra kaa'ee kana ka duraanuu amata bara meeqaaf hin turin kana hatattamaan akka irraa kaasu ummanni keenya walabaan jimaasaa oomishatee magaalaa geeffatee xiqqoo qotee horkee harkateen jireenya isaa fooyyeffachuu irratti akka mootummaan cinaa dhaabbatu miila naan gaafannaa jechuudha. Dirqama kun. Kanaaf wal qabatee mootummaan badii ilaamaa uummata kanarraan geessise mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ummata kana dhiifama gaafachuu qaba jechuudha. Keellaa irra kaa'ee qaraxa irra guddisee ummata dalagachuu dhoorkuu isaatiif hiyyummaadhaaf kadhaadhaaf ummata kana saaxiluu isaatiif naggaadonni keenya maallaqa akka dhaban akka kasaaran taasisuu isaatiif dhiifama gaafachuu danda'uu qaba jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa. Sadeeffaa beenyaa kafaluu qabaaf. Warra jimaan isaanii jimarratti irraa bade warra jimaan isaanii magaalaa dhaqee irraa faca'e warra jimaan isaanii gabayaa kan dhayne kararratti ayisuusuudhaan dhorkaman warri jimaan isaanii akkaaniif magaalatti hin gurguramne godhamee beelaa fi kadhaadhaaf saaxilaman naggaadonni maallaqni isaanii kasaaran hundinuu mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee beenyaa uummata keenyaa saniif kafaluudha qabaa jechuudha. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Yoo itti gaafatamummaan hin jiraanne maaltu naan gaheetu dhufa. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Eenyu kam waan kana achirra kaa'e? Maaf kaa'e? Akkamitti xinxaalee kaa'e? Maaliif madaalee kaa'e? Maalirra dhaabbatee waan kana uummatarra kaa'e? Kan jettu hundinuu sirriidhatti laalamee uummata keenyaaf beenyaan kafalamuu qaba. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Isii tana sirriitti ijoolleen qabsaawaa jirtan jalaa kana irratti ititnee qabsaa'uu danda'uu qabna. Warroota waan kana keessa nu diiguu barbaadan, warroota waan kana keessa ergama biraa fudhatanii nurratti hojjechuu barbaadan, nuti warra lubbuusaa kannee dhugaa uummataa dubbachuudhaan, haqa uummataa dubbachuudhaan, daba uummataa dubbachuudhaan, saaxiluudhaan, rakkoo uummataa rageessee fi balaa uummata rageessee uummata keenya dhageessisuudhaan abbaa silaa badii hojjete hunda saaxiluudhaan uummata keenyaaf irree taanee uummata dura dhaabbannee yaa'aa jiru. Uummanni nu beekaa jechuudha. Waan nuti taane ejjennoo nuti qabnu nu beekaa jechuudha. Saniifuu warri waan hin taane irratti bobbaasuu barbaadan hundinuu itti milkooftanii hin fakkaanne fakkeeffadhaa isiniin jenna. Uummanni keenya immoo qabsoo isaa karaa hundaan akka itti fufu miilanumaan dhaammadhaa. Akkuma reefu jee warri yaadaan kan nadhee karaa biraatti fudhattanii sharafattanii galii siyaasaa rakishaa itti argachuudhaaf walii gadiin itti kaattan hundinuu uummanni isin koflaa irra dhaabbadhaa isiniin jenna. Isin fayyaddu qabsoon addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godhaa turee fi araarri amma mootummaadhaa fi kana hedduutti muummicha keenyaan dhiyaatee Taanzaaniyaatti deemaa jiru kun akka fiixa qabba'u hundi keenya tumsuu danda'uu qabna. Araarri obboleeyyan iddoo dhufuu qaba. Nageenya obboleeyyan iddoo dhufuu qaba. Oromoon irreesii jabeeffachuu qabdi. Tokkummaasii jabeeffachuu qabdi. Wal dhaga'uu qabaachuu qabdi. Hanqina qabduu fi hirrina qabdu hunda
ilaaf laameedhaan itti gaafatamummaadhaan if dura baatee walitti dubbachuudhaan sirreeffachuu danda'uudha qabdi. Hammeenyi Oromoo walii qabnu takka illee hin jirtu. Jibbaan walii qabnu takka illee hin jirtu. Galiin nuti qabnu tokko. Imaamanni nuti qabnu tokko. Hoggansi nuti qabnus tokko. Si tanarratti ammoo bakka hanqinni jiru hanqina bakkituun bakka badiin jirtu badiidha bakkitu waliin jechuu danda'uu qabna. Akkanuma cancala waliin dhawanii yaa'uun hin taatu. Waan hin taane jennee waan taatu tataatu fudhannee waliin yaa'uu danda'uu qabna malee carraa eeggatanii hiree eeggatanii wal balleessuudhaaf deemuun waan sirriitii miti. Abbaan fedhees tanaas ittiin milkaa'u. Hundaa olammoo uummanni Oromoodhaa yeroo tamuu caalaa wal dhageeffatee waliif ititee wal faana deemee wal hubatee deemuu danda'uu qabaa jechuudha. Tan dabarte xiqqoo taaftee turre guddoodha. Isiisaniif harka wal qabatee deemuu danda'uu qabaan isiniin jaa warri waan hin anjee akka biraatti fudhattanii akka biraatti hubattan antaniin jeef tabiraati ta isinitti hubattan tabiraati san sirriidhaa miti akka isinitti hubattanii sirreeffadhaa isiniin jechuu barbaanna. Marii biraa wanni silaa irraa dubbatan hedduudha. Haallinii fi yeroon irraa waa hunda dubbatan mijooftuudha miti. Waan marii haala laaluudhaan yeroo biraa bal'inaan walitti dachaana. Ijoolleen qabsoo jimaadhaa eegaltan sagalee uummataa ta'uu eegaltan ulamaayotiin keenya sheekootiin keenya ustaatotni keenya ijoolleen biyya arabaa jirtan biyya keessa jirtan biyyoota adda addaa addunyaarra jirtan hundinuu qabsoo san itti fufaa jabaadhaa jenna. Tanaaf immoo waan jiraa hundaa'u yeroo isaa eeggannee gadi baanee walitti murraa if boodan jennu rabbii na uume kan isin uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbatanii jechaan isin jaaladha. Nagaa naa tura sheer godhaa dhaamsa kiyya kana uummata keenya uummata Oromoo qulqulluu fi gara xaliila ta'e biraan nagaatti naa tura.